namootni hedduun gaafa ilkaan adii kanas jala qabanii sitti kolfan waan jaalala kan kee kolfan sitti fakkaachuu danda'a miti. Namootni hedduun gaafa ilkaan adii kanas jala qabanu jaalala kan kee waan kolfan sitti fakkaachuu danda'a miti. Gariin namaa gaafa namni maqaa masootii isa waamee, maqaa jaalalatii isa waamu, maqaa kabajaatii akka isa jaallatu si ibsu jaalala kan kee waan ibsaa jiru sitti fakkaachuu danda'a. Garuu sun santa miti. Akkasiis ta'uu hin jiru. Akkasiis ta'ee hin jiru jechuudha. Wanta hundarraa barachuun barnoota fudhachuun nutti baratu. Fakkeenyaaf namootni tokko tokko gaafa ati lubbuudhaan jirtu, gaafa ati rakkattee fuuldura isaan hidhattee gargaarsa isaan gaafattu yookaan liqii isaan gaafattu otoo qabanuu wallaahi hin qabu jedhee sitti kakatuu danda'u. Egaa ati akka carraa taatee ni duuta. Yoo ati duutu garuu firri kan kees, alagaan kan kees, kan sin jaallanne hundi isaayyuu egaa ati duutee booda wayi nama akkasii du'ee guyyaa akkasii mallaqa na gaafatee ture garuu osoon kenneef jiraadhee maal ta'a jedhaniitiyyuu imimmaan sobaatu bu'u. Kun kan ta'aa jiru garuu erga ati duutee addunyaarraa godaanteetu kun jaalala ibsu. Namootni hedduun har'a gaafati fuuldura isaanii jirtu, isaan bira jirtu, isaan keessatti argamtu abadan jaalala kan kee akkasi jaallatan siin ibsan. Jibbaa kan kee otoo ati gartee deemtee fuula isaanii dura dhaquu baatte illee baay'ee gammadan. Jibbaarraan kan ka'e jechuudha. Gammachuun kan kee yoo ati fuuldura isaaniitti gammaddee kolfites isaaniif dhukkuba. Kun amala ilma namaati. Abadan. Garuu yoo ati duute, yoo ati addunyaa kanarraa godaantee baay'ee si jaallatan. Gaafa lubbuun jirtu si jibbaniiti. Egaa ati duutee immoo jaalala kan kee ibsu bara. Kun jaalala ta'uun ibsaa? Jaalala ni ibsu. Abadan. Mee taateedhuma yeroo dhiyoo kana keessa ta'u ilaaluu dandeessa. Egaa amma teekinooloojiin guddatee namni hunduu kan qaama waliin beekne karaa sooshaal miidiyaa kanaan wal hubatu, wal baruu danda'a. Namootni gariin si arrabsan wanti isaan si arrabsanuu fi si jibbanii yookaan hojii waan nati dubbattu sun isaaniif ta'uu didee miti. Egaan mee fakkeenya isiniif yoon kan kaa'u ta'ee yeroo ammaa teekinooloojiin guddatee baay'ee bal'atee jira. Namootni biyya garaagaraa ta'anii karaa sooshaal miidiyaa kanaan wal baranii waliin jiraataa jiran. Namoonni gariin nama waan taateef si jibban. Jecha dhugaa yoo itti dubbattes jechi kan keessuun dogongora ta'e otoo hin taane waan si jibbanuuf si arrabsan. Nagarree si mudanne wanta akkasii. Yoo hojii khayrii tokko hojjettee waan isaan fayyadu biyya hawaasa fayyadu tokko hojjettees waan jibbaa kan kee qabanuuf si arrabsan. Maqaa hin taane sitti moggaasan. Garuu yoo ta'e duute yookaan balaan makiinaa namni gaa dhukkubsatee du'a. Hirriba keessattis rafee achi nafuu danda'a. Mukarraa kufee balaa garaagaraatiin konkolaataatiin garagalee du'uu danda'a. Gaafa duute namootni kaleessa si jibban si arrabsan sun hundi isaanii imimmaan sobaa bu'uu agarta bara. Sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha. Kun baga duute jechuu ibsa malee gaddasiif gadduu hin agarsiisu. Ani yoo namni addunyaa guutuu biyya lafaarra jiru hundi isaa kun gaafan du'e naaf boo'e gaarummaa koo faarse maal lafa fayyadana? Egaa har'a na jibbitee na arrabsitee na xiqqeessitee bor gaafan si biran jirre gaafan du'ee hojii kootii wal quunnamee jaalala kiyya na duuba eegan du'ee addunyaarra hin jiraanne faarsuun kan kiyya maal fayyada? Kan na fayyadu namni kan wal fayyadu gaafa lubbuun jiru. Duunaan immaa haatiif abbaan iyyuu ilmoon haadhaaf abbaa haadha caalaa kan ilmoo ofii jaallatu hin jiru. Abbaa caalaa kan ilmoo ofii jaallatu hin jiru. Garuu eega duute abbaan ilma isaatiif waa gochuu hin danda'u.
haatis ilma isii akka jaalatu gochuu danda'a hin danda'u. Mee fakkeenya siif ka'a. Namooti baay'een irra gaafate lubbuun jirtu si arrabsanii si jibbanii nama waan taate si arrabsanii yooti liqii kadhatte si dhorgatan. Yooti nagaa gaafate nagaa si jiraan deebisan. Garuu gaafate duute garummaa kan kiyaasan. Mee fakkeenya siif kaa'u feesbuukii irratti namoonni hedduu waan gaarii dubbatanii wallaalamanii taa'u. Hordoftoota baay'ee hin qabdu feesbuukii irratti. Garuu nama si jaallatu tokko hin qabda. Egaa akka tasaa duutiin ooltu misiree ilma namarraa yoo kaatee duutee eegati duutee feesbuukii kan kellee hordoftoota guddaa argachuu danda'a. Takkaa garteeti uummata keenya biratti ati beekaa ta'etuuf yookaan gara laafessaa barakaa eebbifama namaa ta'uudhaaf du'uu qabda jechuudha. Egaa wanta jiidhamuu barbaadu obboleessa kee hundi keessu waan si fayyadu waan biyya hawaasa fayyadu tokko hunda isaa lafa kaa'i barreessi. Maaliif jennaan ati gaduuti booda feesbuukii kan keessa wantoota duraan dabarsitee lafa haaraatti hawaasa bira ga'uu danda'a. Beekaa ta'uufis, piroofeesara ta'uuf, hayyuu ta'uufis ati iddoon dirqama ga'a. Hin gowwoomin tasa. Namni sitti kolfu hundi fira kee miti. Namni sitti aaru hundis diina kee miti. Garuu uummatni Oromoo jechuudha. Feesbuukiin teekinooloojii wanti eega dhufee waa nu barsiisee jira. Wanti inni nu barsiise yoo jiraate namootni kaleessa wallaalamoo turanii gaafa du'anu baay'een isaanii hin beekamanii. Egaan gaddi guddaan kaleessa akka Oromootti Taajuu Shurrubbee yookaan haadha manaa Hilwaa wal ajjeesanii turan. Haadha manaa isaan duratti akka nama tokkootti hin beekuun ture. Garuu eegasiin ajjeefamte jedhanii feesbuukii si barbaadeetan hiriyoomatti argadhe. Garuu isheen bakka dhugaa jirti. Waan inni nama ta'e hawaasa kanarraa dhaladheef jechaanis du'aa hordofuun dirqama barre waan ta'eef. Gaafa namni lubbuun jiru wal baqannee eega namni sun du'ee nagaas hin gaafanne galatas hin galfanne gaarummaa isa faarsuu si fayyadaa? Hin fayyadu. Kanaaf otoo irra lubbuun jirru yoon dogongore na gorsi. Yoon hiyyoome daara na baasi. Yoon dheebodhee na obaasi. Yoon beela na nyaachisi. Warrootni namaaf gaarii yaadanuu fi beelaa offisan nyaachisanii mindaa isaa yookaan galata isaa bor argatuu danda'an. Garuu yoon irra beelaan du'ee dheebuudhaan du'e eegan du'ee osoon kana godhee fi jara jechuun kan kee faayidaa maalii qaba? Ayyiin kan kee gaddi kan kee sun baga du'eedha malee yookaan eega du'e nan dhaga'u. Isan arguu sichi nan dhaga'u nan faarsa jette malee wallaahi otoo lubbuudhaan kee dhufe si gaafa dhinaan kennitu maa wal somnaa. Kanaaf jaalalli kan wal fayyadu gaafa lubbuun jirru malee eega lubbuun godaanne eenyuyyuu nama mararaa nama gaddisiisa. Garuu kan ana fayyadu eegan du'e miti gaafan jiru malee. Jaalala miti kun. Nagaatti.